atileetiin fiiguun dandeessu jedhamte Riikardii Addunyaa cabsitee feecciitii kobeeshii duuba jiru eenyum bajamtoota hordoftoota kennam nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalala bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu raantana seenaa atileetii jabduudhaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra hanga dhumura qophichaatti nu faana ta'aatiin hordofaa. Atileetiin Tigist Asaffaa Maaraatoonii Barliinitti Riikardii Addunyaa haaraa galmeessite waan namoota baay'ee abdii kutachiisee ture hin dhaabdii deebitee hin fiigdu jedhamtee turte waa'ee atileet Tigist Asaffaa dubbataa jirra. Maaraatoon yeroo sadaffaa fiigdee Riikardii Addunyaa cabsitee jennaan yeroo ammaa addunyaan waa'ee ishee haasaa jirti. Tigist eenyudha? Fi namoota baay'eeti leenjisaan ishee Tigist akkuma maqaa ishee obsa qabdi jedhu goota muraasa dura garuu kan fagootti tilmaamuun isaa ulfaataa ture. Fiigicha akka atileetii baay'ee mana barnootaatti jalqabde osoon turin kilaba poolisii Oromiyaa seentee chaampiyoonii atileetii Ethiopia irraa milkoofte garee biyyaalessaatti makamte dorgommii jalqabaa isheen chaampiyoonii Afrikaa Suudaan qophaa'e irratti meetira 400 hirmaatte. Olompikii Riyoom bara 2016 irratti meetira 800 biyya bakka buute garuu osoo dhukkubsattuuti midhamni ishee garuu biraa fuudhide. Kanaaf Olompikii booda wallaansa argachuuf gara manneen yaalaa goruu jalqabde. Midhamni miila isheetii takkaan fayyaa takkaa itti ka'a. Tarii yoo itti wayyaa'e jedhaniin ogeeyyii fiigichaan fageenya dheeraa akka fiigdu gorsanii. Midhamni takkatti fageenya gabaabaarraa fageenya dheeratti ishee geesse. Bara 2018 booda gara fiigicha daandiirraa fiiguu jalqabde. Bara 2019 maaraatoonii walakkaa Vaalensiyaa ishee ergine jedhu leenjisaan ishee gammadoo daddafoo. Dorgommii Vaalensiyaa booda hin dhaabdi deebitee hin fiigdu jedhamte turte. Fiigicharraa kennaa wayiin qaba jedhee yaadam. Doktoroonni garuu kana booda fiiguu akka hin dandeessu yoo dandeesse waan biraa yaalinaan jedhanii soriin dhiifamanaan jedhanii jechuun miidiyaa biyyaalessaa BBCtti dubbatte. Yeroo biyyaa deebitu deeggarsa meeshaa fayyaa kiraanchii jedhamuun ture. Fiiguu mitii tarkaanfachuu baatii muraasa dura fudhata jedhanii akka turan yaadatti. Isheen garuu xiqqeeffattee waan ogeeyyiin itti himan kana bira ishin kan yaaddu waan biraa ta'ee baatii lamatti shaakala eegaluu himti. Gaafa akkana naan jedhan inumaa kaan caalaa fiiga jedhee yaade. Dafqajjaa 4 dura waan sana hunda keessa dabarte qabxii kana dhaqqabuun ishee waan guddaadha. Yeroo hundaa keenya abdii kutannee turre garuu biraa hin fagaanne turre jedhan leenjisaan ishee. Tigist Riikardii Addunyaa cabsuu dura jijjiirama guddaa mul'iste. Waggaa dura bara 2022 Barliinitti sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi maakiroo segeddii 37tti xumuruu Riikardii bakkichaa cabsuun injifatte. Yeroon kun isheef Itoophiyaaf Riikardii ta'ee galmaa'ee yeroo itti xumurte yeroo saffisaa akka addunyaatti isa sadaffaa ture. Isa dura maaraatoonii fiigdee kan beektu si'a tokko qofa. Maaraatoonii Riikardii dorgomte sa'aatii 2 fi daqiiqaa 34 maakiroo sekondii tokkotti injifatte. Isumaayyuu osoo miidhamarra jirtu fiigde. Sa'aatii kana waggaa dura jechuunis bara 2022 yeroo baarliin dhuftu daqiiqaa 20tti siquu fooyyessite. Kun akkaan guddaadha. Baranaa gara baarliin dhufuun dura maaraatoonii Laandaan dorgomuu yaadde garuu baatii tokko yeroo hafuun adda kutte. Kun sababa miidhama itti deebi'een ta'uun himu leenjisaan ishee. Eega dorgomoonni Laandaan hanqate qophii maaraatoonii Barliinitti cimuu itti fuufte. Atileetiin goota maaraatoonii ta'e Kipchogen Barliinitti si'a 5ffaaf injifate seenaa haaraa dalageera. Maaraatoonii Barliin lafa diriiraa waan ta'eef qilleensa mijataa waan qabu bakka irra deddeebiin Riikardii haaraa itti galmaa'udha. Atileetiin maqaan isaanii galmee seenaa maaraatoonii galmeessuu barbaadanis dorgommachaa filatu. Atileetiin Hayilee Gabrasillaasee si'a 4 Barliinitti mo'ateera. Qarni isaanii immoo si'a 2 injifatee beeka. Dubartoonnis atileetonni Itoophiyaa milkaa'aniiru. Leenjisaan isheef gargaartonni isaanii Riikardii maaraatoonii Barliinitti cabsuuf ganamaa galgala baatii 4f qophaa'u himu leenjisaan kuni. Kiiloomeetira 200 olii torbaanitti akka fiigdu dubbatu. Kanneen dorgommii saffisaan 2 qopheessine jedhu Riikardii cabsuuf qilleensa mijataa ta'eef amma kana fi daandiirra bahanii waan kuufatan addunyaatti agarsiisudha. Dorgommii eegaleen atileetiin Tigist Asaffaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 11 maakiroo sekondii 54tti Riikardii haaraa
galmeessite. Raajitu ta'ee yeroon itti xumurte kan waggaa duraa achuma Barliinitti galmeessite daqiiqaa 3 fi maakiroo sekondii 44 fooyyessite. Tigist atileetii ishee duuba jirtu daqiiqaa 7 caaltee xumurte. Garaagarummaa guddaadha jedhu. Akka waggaa 4 dura atileetiin Keeniyaa Mbarji Kosgenchi gaagotte daqiiqaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 14 maakiroo sekondii 4 seenuun kaardii waggoota 16 ture erga cabsite. Riikardiin kun kuma ishee ture. Tigist Riikardii kana daqiiqaa 2 oliin fooyyessite maqaa isheettiin galmeessite. Kun jaalattoota atileetiksii raajeera. Isaallee atileetii miidhamni fageenya dheeraa ishee geessuyyuu hin amanne ture. Dorgommii booda baay'een gammade jechuun Tigist dubbatte. Riikardii maaraatoonii cabsuu barbaadeen ture garuu sa'aatii 2 fi daqiiqaa 12 gad akka ta'e hin yaadu ture jette. Ta'us bu'aa dhamaatii isaa akka ta'e hin dhoksine. Leenjisaan ishee nuyi sa'aatii 2 fi daqiiqaa 13 fiigdi jennee tilmaamnee hin turre jedhu. Dhamaanneerra gatii dhamaatii keenya arganne waan guddaadha. Tokkoffaa kanaan dura Riikardii maaraatoonii dubartoota biyya keenyaa seenee hin beeku jechuun gammadoon BBCtti himani. Maaraatooniin sadaffaa Riikardii Addunyaa fooyyessuu waan guddaadha. Si'ichi Tigist leenjisaan akkasuma maaraatoonii isaanii xiyyeeffannoo isaanii guddaa Olompikii Paaris ta'uu dubbatu. Icciitii kophee duuba jiru Kipchogen yeroo saffisaan injifate dubbee ijoo addunyaa ta'uu kan hanqate Atileet Tigist Asaffaadha. Kanaaf immoo sababni injifannoo ishee waliin kopheen godhatte mataa duree ijoo ta'eera. Waggoota 10 darbee teekinooloojii kophee ittiin oomishamu baay'ee fooyya'ee injifannoo tibbana atileetii kanaa immoo duuba kan ho'isedha. Kopheen kun Adizero Adios Piro Evo 1 jedhama. Reefuu kibxata gabaaf dhiyaate. Kophee kana qopheessuu keessatti Tigist qooda fudhatteetti. Kophee akkanaa salphatti godhaayyuu hin beeku jechuun dorgommii dura dubbachuu Adidas ibseera. Dhaabbata Adidas kophee teekinooloojii haaraan fooyya'e jechuun kophee kana jajee nama kana fiigu fuulduratti saffisaan akka fiigu taasisa jechuun Ekisportonni himanii. Waraana biraandii kophee adeemaa jiruun dhaabbileen kophee atileetota mijatoon Riikardii akka cabsan gargaaruu teekinooloojii ammayyaa fayyadamuun oomishu. Atileetiin Tigist kopheen kun akkaan akka ishee mijataa ta'e ibsite. Atileetiin kun akkuma dorgommii kana xumurteen kophee kana ol rarraaste. Kopheen kun Adidasiin ammoo qopheessee jalqabaaf isitu ittiin fiige jedhan leenjisaan ishee BBCtti yoo dubbatani. Maaltu kophee kana adda taasisaa kan jedhuuf ammoo baay'ee salphaadha. Kanaan dura giraama 200 ol ture. Kun giraama 138 duwwaadha. Hanga miilli tokko ulfaa hanga miila tokko ulfaata jedhanii kuma leenjisaan jedhan kopheen Tigist godhatte akkaan salphata. Ka dhaabbatichi jedhutti kopheewwan dorgommii godhataman kaanirraa parsentii 40 salphata. Dabalataan ishee malee namni godhate biraa hin jiru. Amma gatiin isaa akkaan qaaliidha. Gabaa Ameerikaatti $500 ol gurgurama. Gatiin kun ammoo kopheewwan ispoortii kaanitti dachaa ta'uuf xiqqoomatu isa hafa jedhu gabaasileen Awurooppaa. Kopheen kun birrii Itoophiyaa 27 ol jedhudha. Kopheen kun kophee hangaa yoonaa dhaabbatichaaf ifa godhe keessaa isa qaaliidha. Dhaabbatichi kophee isaa fakkaatu hin jiru jechuun ibsa. Kopheen kun sooliin isaa 39 mm ol dheerata. Amma dorgommii tokko qofaaf tajaajila. Adidas immoo sponsor atileetii kanaati. Tigist isaa waan fiigdeef ka'umsa guddaa mul'isteetti jedhanii leenjisaan ishee. Kopheen tokko qilleensa yoo galche yoo nama mijate yoo nama hin quuqne ta'e atileetii akka gumaatu ibsanii. Dandeettii addaa Tigist ammoo saffisni qabdu baay'ee guddaadha. Yeroo atileetii kaanii waliin wal bira qabnu qaamni isheellee fiigichaaf kan uumame jechuun danda'ama. Itti dabaluunis nama kan kabajju waan jedhamte dalagni waan hundumaafuu Tigist waliin dalaguun nama gammachiisa jechuun ishee ibsu. Leenjisaan kun osoma gara dorgommii hin deemin dura maaraatoonii dubartoonni sa'aatii 2 fi daqiiqaa 10 seenuun ni danda'ama jechuun dubbatanii yaada kana atileetiin Keeniyaa kanaan dura Riikardii cabsiteetti ni deeggarti. Yeroo gabaabaa ta'uu danda'a, dheeratti ta'uu danda'a garuu yaaluun keenya hin oolu jechuun BBCtti himanii. Atileetiin fiigicha yeroo gabaabaatti akka xumuran wanti isaan godhu maalidha? Yoo hojjetan wanti hin danda'amne hin jiru jedhu. Kanaan duras baay'ee waan hin mijanneef dubartoonni dhiibbaa waan jiruuf malee yaalli yoo mijateef dubartoonni cimoodha cichoomina qabu jechuun dubbatu. Ga'umsa dubartoonni maaraatoonii daqiiqa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 10 gadi xumuruu olaanaadha jechuun himu.
barsiisaan atileetota leenjisu ammoo gammadoo daddafoo atileetii hin turre waggoota 9 barsiisaa ta'uun dalagaa turani. Ispoortiin illee baayoloojii illee barsiisaa ture jechuun BBCtti himani. Egaa leenjisummaa seenanii waggoota 18 ta'eera. Haati warraa isaanii Laayilaa Amaan atileetii turte. Ilma adaadoo isaanii Haajii Adiiloo immoo leenjisaa beekamoo biroodha. Kun ammoo ittoo atileetiksitti leenjistummaa isaanii dhiyeesse. Jalqaba atileetota manaaj gochuurraa eegaluu himu. Boodarra barnoota saayinsii ispoortii digirii baratu himani. Leenjistoota booda kan guddoo milkaa jiran keessaa tokkodha. Chaampiyoonii atileetiksii addunyaa Budaapest dorgommii irratti atileetii Amaanee Bariisoo warqii fiddeetti. Amaanee isaantu leenjise. Amma Tigist Riikardii Addunyaa cabsite. Atileetota baay'ee horatu himu. Dheerinaan illee akka Taamiraat Tolaa Siisaay Lammaa leenjisaa ture. Atileetota sa'aatii 2 fi daqiiqaa 3 yeroo maaraatoonii qofa qaban atileetota garagaraa 5 fiigsise jechuun BBCtti himani. Icciitiin kana maalii fi hojii keetiif iddoo kennuudha jedhu. Kanneen yeroo saffisaan galmeessan keessaa tokko atileetii Taaddasaa Taakkalaadha. Taaddasaa yeroo jalqabaaf dheengadduma Barliinitti maaraatoonii fiigee sa'aatii 2 fi daqiiqaa 3 fi maayikirooseekendii 24 sadaffaan xumure. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti namni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.